ganda biraatti hojii jiraattu yeroo dhukkubfatee jedhee ijoolleen ganda biraa manaa kibii keessa yeroo dadhaban namatti fiduuti. Inni haa ta'u rabbiif taane gadi ta'eef. Onlaayinii irratti immoo baranaa haati tokko bulettiin inni tokko hayaat jedhamti Dubaayin jiraatti. Ijoollee lama fudhattee dhufte akkuma namaa jechuudha. Oromootu gargaarama mana kanatti ijoollee lama fudhattee dhufte. Dhuftee Mubaarak rabbii jedhii obbolaa kootii Liibiyaatti rakkatan jennaan asliin kun lubbuun jira. Neemarii wajjin deebii taphadha yeroo sana. Ijoolleen beektu ijoollee Liibiyaa sana lama yaadattu ijoollee Jimmaa sana yaadadhaa bareechaati. Asliin jedhanii mana keetta ta'u daraan jedhanii waa gandummaa fakkaata nan eeggadhaa bari gandummaa fakkaata mana keetta ta'u kan ijoollee kanaa achitti iyyuu naa mijataa jennaan ishinaan jedhe. Asliin mana nuu banee hangastii dhaqee neemarii wajjin geemii dhiifne gastii dhannee ijoollee waammannee rabbii jedhaa nu gargaaraa namni birrii miilee tokko 500 waadaa nu galee ijoolleen kan isin barbaaddu miilee tokko wayi hin gargaaramne bari. Ijoolleen sun hin gargaaramne birrii 125 akkaawuntiin kan Aslii miti kan Mubaarakii miti kanuma maatii ijoolleeti haadhaaf abbaan dhufanii imimmaan buusanii yaadattu ijoolleetti Liibiyaa obbolaa lamman sana. Haadhaaf abbaan dhufanii imimmaan buusanii yaadattu ijoollee. Nu kadhataa turan haadhiif abbaan dhufanii miidiyaa irratti jechuudha. Hin gargaaramne. Ji'a sadii qulqulluun uummata kadhe uummata rabbii jedhaa nu gargaara. Qophaa koon ta'a ijoolleen Jimmaa akka Jimmaatti dhufanii asirra gastii irra ta'anii uummata Oromoo nu gargaaraa jechuu qabu turan ana qofaan ta'e. Haadhaaf abbaan ammas Neemariin ofitti waami jedhee ofitti waamsee Neemaritti seenaa godha. Ofitti waamsee algaa qabee fi birrii ergee Neemariyaan birrii 10,000 algaa qabsiisee fi nyaata jala dhugaatii jala intalaalee sagantaa qabee fi ammas Neemar baadiyyaa gadi ta'aniif jechuudha. Baadiyyaadhaa dhufu jirti. Mufee qoodifamaa wajjin dhaggeeffadhu abbaan koomentii ammaa kan dubbatamaa jiru dadhabina keessanii sii galee maaliif dadhabdanii maaliif nu waliin qabne ijaaramaadha sii galee kanaaf waan hin taane barreessi wuxaa kasii. Isi ajandaan godhuu ni barbaadu kana. Adagaan ijoolleen keenya garuu. Achumaan. Yeraasaatu hundi kima sinnagaraachoo akkoo ayodduum. Dantaa jaraatiin viidiyoo jedhee nama lafa kaa'uuf rakkoon qabu. Sana booddee ijoollee rabbii jedhaatiin jedhee bakka. Akka jimmaatti birrii 10,000 walitti buusaati. Maqaa keenyaan badaa jira. Ijoollee kana baafanna rabbii jedhaatii kadhadhee dadhabee utuun kadhadhu ijoolleen sun achitti ajjeefamudha. Oromoo ajjeefamuuf deemu ijoolleen kun hangara kootiin dirqama kiyya baadheera. Ijoollee Jimmaa ijoolleen kun du'anii jennaan anaaf si wal biraa duuneerraa anas sin biraa du'ee hin jedheen malee sin turee sin hin jedhan anas sin biraa du'ee jira na dagattu hin jedheen ijoolleen kun duunaan. Achumaan zimmidhanii jaan ilaalanii ijoolleen lamman sun birrii 600 maal guutame birriin itti himee qaqalatame jechuudha. Ijoollee giiftaroonna jiraatan jirri bulloo beekaa qalatooman jirri sanyii gadaa irra deebi'anii kennanii sana booda birriin 1,400 fudheessaa boore. Naali qeessaa dadhabee xammi beellamaa kootii ga'ee fiifii wajjin kanan taphadhe. Beekaa kunoo Ameerikaa jira. Birrii meeqan kenne uummata keenya barreessaa warra yeroo sana beektan ani dubbadhu. Ijoollee Liibiyaatti qabamte jechuudha. Maqaa Jimmaatiin maqaa kootii maqaa koo eeggachuudha. Ijoollee sun achitti duute namni maallaan jedhala birrii meeqan kenne barreessaa mee rabbii rasuuleedhaa warri gaafa san argitan. Birrii 60 400 abarsootu barreesse laa kuloo. Feemasa ta'e adda yeroo sana feemasaa miti garuu dhabaatu. Birrii 400 himaa. Doolaara 4,000 tokko lama jedheen kan ta'u beellamaa taphadhe kunoo beekaan lubbuun jira. Birrii 400 kenneen ijoolleen suni maal goote beektaa yoo ofirra jala jiraattan dhiifama naa godha. Wallaahi wabillaahi mucaa isa tokko biraa obboleessan malii biyaa jira yoo barbaadan siniif fiduu danda'a. Mucaa isa tokko biraa maaliif beellama dabarsanidha. Mucaa isa tokko karatti mataadhaan baarmeelii keessa gadi ka'anii ana afurra citu afurri citee yoo meelaa lagaa ilma dhiiraa tokko miila qabanii mataadhaan baarmeelii keessa ka'anii nafsii baasanii darbatanii kunoo. Yoo Mubaarakii si gaafate yoo uummanni si gaafate akkan itti dhoedha itti middeemi jedhanii mucaadhaan masaraa dhuga tokkoof naa mucaadha achi fiigee biraa badee jechuudha. Tiripooliin galee Mubaarakee ana qofa ba'e maal akkas godhanii ajjeesan. Ilaali gaala. Dhaqaadhaatti dallaalliyyuu birrii fudhattee kaatee nutti aartee nu jalaa ajjeefte eenyu ajjeessi qadaadha nuti ajjeessi. Ana isin maalan siniin jedhe. Mucaan kun ijoolleen kun duunaan hin jedhe. Ana simbiraa du'ee sin hin jedhe. Achumaan simbiraa du'e. Achumaan hanga maaltu ana. Yoo namni meeqa dhufee himate kaa akka ijoolleen keenya milkeessuu hin beekne gatiin beekuuf
asirratti ijoollee sikkoo mandoo ilmaan Oromoo kutaa kudha tokko wallahi galatooma seenaa guddaa hojjettani sa'aatii 24 tun geenye mucaa qabamee shiftaa Saawudiir Amaaraka ila Liibiyaa miti Liibiyaan Orma Amaaraka ta'eyyuu xiqqoo bineensa haga ta'e biyya tokko keessa jira Amaara tokko jennee gumaa baanna Liibiyaa moo gumaa baachuu dandeenya ijoollee sikkoo mandoo sa'aatii 24 tun ga'in iyyitee ilmaan Oromoos dabalattee harka caalu parsantii 90 ijoollee sikkoo mandooti waan sooman qabu birrii barbaadamu ol baasanii mucaa kafalanii an dhugaatee sobatee hin beeku malee abbaadhaayyuu waan ta'e godhaa jiru birrii mucaadhaa bu'e argiteela liqimsi dhugaanii nadhaa isin bakka nama komachuu bakka mubaarakii gaddeebisuu qabna xiqqeessuu qabna akkana gochuu qabna jechuu malee bakka kanaa jirtu amma hadhalaa ustaazni keenya hadha ji'a meeqa sombilan man dhaabate otoo ijoollee sikkoo mandate abarsoo kaata fudhatee gadi ba'ee jechuudha akkasiin wantooti gargaarta yoo akka Oromootti gargaara jedhee dirqisiisee godha keenya yoo dirqisiifte illee humnaan nu ajajuu barbaadda eessaa dhuftee nu ajajja deebii kana nu deebi'e kanaafani gaa gaafa ijoollee illee mucaallee biyyaatti du'umsiin biraa du'e an dhugaan jirtu kanaa kunna komachiisoo ta'e ammas na komii keessani. Mubaarak assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dhiyeessanu. Waalaikum salaam qo'a jirtan. Waan atan biftee jira Mubaarak namatti gargaartiftee wajjin rakkatte keessaa sin yaadachiisa. Miskuu nama jedhamu fa'i. Shoo dhiisime dhiyengadda ijoollee lama fudhee dhufe ijoollee Jimmaatti biyya kana keessa. Ijoollee Jimmaa jirtu dhaggeeffadhaa bareechaa dhaggeeffadhaa eessa jirreedha. Ishi ijoollee lama ijoollee Jimmaatti kaansarii dhukkubfatti isin durbaa isin dhiiraa footoo isin faffeedha lama jirre. Maaloo yaa Mubaarakee gar lamaan haa dawalan. Anoo waa'ee yeroo kana dhiiseera. Wallaahi jiilcha yoo jala jiraatte barreessi. In ta'uun jedheen ijoollee keenya sagaleen ta'u dhaqaa aslii bira yookiin makii bira dhaqaa utuu ati jirtuu dabarfannee deebiraa dhannaa jedhani. Deebiraa asliis Oromoodha makiis Oromoodha inni dhukkubfatis Oromoodha hin naquun jedheen. Maal godhan beektaa? Didanii na eegani. Yoo du'e maqaana fudhateereen bakka ta'etti wal beellamnee neetworkiin mana ijoollee nama dhukkubfataa keessa hin jiru. Bakka ta'etti wal beellamnee kilaasii kadhee fi anis itti dhiyaadhee jiranii itti dhiyaatanii baatanii fidanii lamman jira. Lamman jaraa kana rabbii jedhaa baraaraan jedhe. Akka ijoollee Jimmaatti yoo xiqqaate birrii jabaadhaa amma Oromoo nu qaqqabuttiin jedhe. Birrii ijoollee kanaa silaa miiliyoonni bu'u birrii 50,000tu bu'e hin amantu. Namni immoo risiitii birrii 10,000 galchita yoo jiraattan kottaan akka jibsiisa. Birrii 50,000 eegaltu naa kenne. Mubaarak maal taate naan jedhe. Akkas akkasiin jedheen. Yeroo rakkoon akkanaas mudatee cinqamte keessaan naa barreessi jedhee telegiraamii sanaa kenne jechuudha eegil. Kun yoo jiraate eegil filaawuri darba. 50,000 eegil qubaasaa kenne birrii 50,000 50,000 sun kun yoo jara ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaatu bane akkaawuntii. Birrii 500 fa'i, birrii 700 fa'i, birrii 300 fa'i. Kenne ammi kenne Facebook irratti yoo xiqqaate nama 600 oltu laale viidiyoo sana agese nama 600 oltu viidiyoo sana laale birrii 50,000 qofa bu'ee fi 50,000 eegaltu kenne kana ol fuudhee akka foon harree harkaa taate ijoolleen keenya foon harree yeroo siree keessa daaraa keessa gangalachuu barbaade of harkise akka sana taatanii naannanii egaa fattee Jadi afaan qabadheerra. Callise maaliifan fidee si fokkisiisaan? Maaliifan uummata irratti sin dhiyeessee kufataa keessanis fidee dhiyeessee maaliif isinis fokkiftanii ani sun humna qabu. Yeroo sana yoo ta'u abeen lamaa gadi taphadheeffan 400 kenne amma moo isaa fideen kennaananii yeroo sana isin sataruudhaan dhiyeessanii mee bakka bu'aa ilaala yeroo 5 ja'a kadhadhee miskuu abbaa nagaa akkatti baafne yaadattu yaadadha. Utuun qabaadhee wallaahi isin hin gaafadhu. Hojjedheen isin agarsiisa akkuma inni gadda godhu. Ishii kana caala maal godhu dee'an. Mubaarak Jimmaan gargaaruun jaallatu. Gargaaraan jira ammas yeroo namni dhufe keessa yeroo meeqastiira yeroo dhuftee batte sagalee adda baafadha. Akkaawuntii kana argina 50,000 mi'ee rakkataa gastii koo irratti himate. Ijoollee keessattuu Jimma akka Jimmaatti birrii 50,000 gadi Mubaarak nu ergeera jedhanii akka tanu birrii anatu keessa gadi buuseen
keessaan ilaa kunoo keenya kana dubbiin giftii ko ela annu akkam waar kitte gargaaraa jedhe ture gargaaraa jedhe maalan godhani namni ko fayyaa dhufe bara amaarri gadi ba'ee kaftoon nyaal na kaffeera jedhee birrii miiliyoona lama walitti qabatu keessa akka Oromootti keessattuu akka naannoo keenyaatti namni dhufa Saawud Arabiyaa tokko Dubaayitti duute gatamteedha baara tokko Saawud Arabiyaatti kunoo Baangaaliituu daabboo bitaa jira ijoolleen Jimmaa Saawud Arabiyaa qubatteen qubachiifne meerra eessa baasi jirti amma eessa baa keessaniirtu akkamitti mucaan ilmi Oromoo dhalataan naannoo Jimmaa masgiida jalatti gatamee footoo isaa amma sitti agarsiisi akka ituu sineessa jirta nuti iqaamaan akka caalaan eenyunni isin tarii akka waa hundi dubbachuun hin ta'u isinii galee waa hundi dubbachuun gargaara ilaa kunoo mee mucaa ilaala dhalataa naannoo Jimmaatti Oromoon isa argu an viidiyoon hojjedha argu Oromoonis akkamitti dhalataan naannoo Jimmaa ijoolleen Jimmaa kumaatamaan Saawud Arabiyaa malee Ameerikaa jirtuusin akka Saawud Arabiyaa jirtan biyyeessa jirtu ijoollee Jimmaa akkamitti masgiida jalatti gatamee galatoomaan yoo dubbadhe danaara yoo naara sukkaara koo itti dabala dhiifa manarraa ta'a. Akkaawuntiin na jalaa gubaate baande godha silkiin koo takkatu. Deebiin koo kana himaan gaaffii keetiif galatoomii. Kun argitanii dhukkubsate. Wanna tokko hin barbaanne mucaan kun baay'isa wayi tikkeettii riyaala 2,000 qofa narraa muraati jedhe. Riyaala 2,000 bichaan riyaala 2,000 baay'isa wayi nama dhibba tokko nu ta'e nama 20 riyaala tikkeettii irraa mura. Tikkeettii qofa narraa muraati irpoortii deemee tan inni achitti kufee Itoophiyaawin na kaasanu jedhe agartanii በጣም ያዘንኩት ወላሂ አብዲ ያደ ከነዱ ኮታ ጆለኝ ከኛ ለምን ነው ወይኔ አን እንደገኘ ኤሰ ጅራ ሙጫን ወላሂ ሳውዲ አረቢያ መስጂድ ቡኬ መስጂድ ጀርጊ ጀረሙ ጀርጊ ጀረማ ነዚፍቱ ቤካ ነዚፍ ቤካ እምቤኩ በከሳ ነዚፍ እምቤካ አርጋላ ኮዶ kan keenya qaamonni laafa keenya dhaggeeffadha mucaani yoo ka kutaa jimmaatti ettani dhugaa rabbiin isinitti mamiti anaan silaa kutaa gandatti dhalatee arrabsi jedhamee olola sobaan irratti deemaara viidiyoo adda addaa irratti hojjetamaa argitaniittu yoon ka'e waa dubbadhe silaa giri isaanii iyyaa irti ayyituan dhugaan isinitti himan dhugaa dubbadhe hin jibbama malee sobaa ta'een jaalatamu akka kutaa jimmaatti dhaggeeffadha namni jechuudha suudii arabiyaa keessa baay'inaan jiru akka bubeen jedhee dhibbaataman ijoollee jimmaati garuu immoo amma inni kun yoo qadaan saa gaya do yo ani se on kada ko ngaya nan do ara ko ga wabando edo boro wan kana sirresitu mon sirresta isaratti dubadda kan isa kana iman tiketi da miti wallahi wa billahi uto sinjettanun an ijolle kan biratti me tiketi kuchise on galchina banko nan dalchene nanno saati fa onda na kenna ijolle ganda bira gaya ka ganda timiti ganda bira tiketi kuchise galcha isa bori da dubadda kanan ka sigla kasu mira ke sigala dubbachuu hin ta'u suutaan maal no mubarak si osoon taane wallahi irraa mureen galchaan wallahi ijoollee nama 20 nama 30 walitti qabee irraa mureen galchaan gandummaa miti jara keenya akka gandaatti yoo deeme dadhabina qabna gandummaa miti ijoolleen Jimmaa maal taatani no ganda miti dadhabina qabna hayyee gandummaa ergan taane mucaa kalleessa qabame maaliif sagalee ta'uu diddani mucaadheen gadda gallakkifa kalleessa gallakkifame ana maalifin inni sagalee waliin taane hayyee erga gandummaan taane mucaa Saudi Dubai keessa duutee jirtu sana maaliif sagaleen taane ireesaati maaliif ka'e ኮሜንቲና እናናርስና ወላሂ አታናዱኝ በጣም ተባሳደችባችሁ መያደ ኮሜንታ አራፍታ በር ሙኒራ ወቀትዮ ሙኒራ ወቀርቱ ፎቶ ሙጣኔ ገዳ ዮ